Numulata fakkaatu. So website barreeffame irratti akkamitti barreeffama si optimize ta'e barreessuu dandeenya waan jiruuf maal gootu jalqaba barreeffama filattu websaayitiin nu barreeffame nu baname amma fakkeenyaaf waa'ee inshuraansii irratti yoo ta'e inshuraansii irratti inshuraansii yookaan nicheen keenya yoo ta'e yookaan immoo teeknooloojii yoo ta'e immoo yookaan biizinasii yoo ta'e maal goona waan irra galleetu maali ChatGPT kanaan recommend me top 20 highest CPC titles jettanii gaafachuu dandeessan. Highest CPC CPC yookaan immoo as gidduutti gootanii more than yookaan immoo above $100 ol kate $100 ol kate bifa kanaan gootanii haala kanaan e-commerce yookaan immoo business titles jennaan. Business titles in 2026 bara 2026 kana keessatti barreeffama CPC isaa guddaadha kan $100 ol ta'e tokkoon isaadha isa nu hanni jennaan maali taayitilii 20 gaafannee jechuudha top 20 hamma qilleensa irra jiru so GPT'n haala kanaan nu barreessa kunooti $100 haga homaatti katee ni jira nuun jedhe namni tokko laaluudhaan namni tokko kiliikii gochuudhaan $100 haga 1,000tti jiraachuu danda'a ammaan tana dorgommii magaalaa keessa kan jiru isaan kanaa nuun jedhe kunooti isaan kanarratti top 20 tokkoffaa irratti best CRM software for small businesses in 2026 how business insurance protects companies from financial loss kajedhu kana jechuudha bifa kanaan kan jiru kan isin fayyadamtan yeroo baay'ee maal ta'uu qaba waan kana prompotii kana isiniif hin kanna prompotii kana isiniif hin kanna prompotii asirra jiru kana jechuudha prompotii asirra jiru kana isinii kannee isa kanaan ajajuullee ni dandeessu jechuudha kunooti asirra kan jiru kana kunooti isa kana koppii godhannee asirra fiduu dandeenya jechuudha maali Chrome irratti isin mul'atu jira mul'atu jira duraan dursee immoo wanni isin gootanii websaayitii keessan irratti amma fakkeenyaaf tasfaayee turushop wanni yoo seenne tasfaayee turushop.com bakka kana okay tasfaayeen paaswordii jireera okay naaye kan tasfaayee dhisi noorali Nure websaayitiin kee maqaan eenyu jira Nure Absamad jirami Absamad Indagamu kan tasfaayee si ergeera paaswordii si ergeera telegiraama okay shi kan nama biraa tokko amma fakkeenyaaf tasfaayee deklaas barnoota afaanitti ilaallee turre mee namni biraa kan jiru as keessa amma fakkeenyaaf ishi haa fudhannu humneessaa Khiyala eenyu maqaan eenyu
Maqaan eenyu? Kida. Yookaan koo ilaali. Eenyu kan Kidaanu. kee? Eenyu kan kee maqaan? Kidaanu. Maqaa weebsaayitiidha maal jedhamee baname? Isti amma tokko haa laallu humneessaa. Eshi. Nu waraabuu jirtaami? Iskiriin riikardii godhan jira. Eshi. Amma humneessaa teekii yoo laalle yookaan humneessaa .turishop.com yoo laallu loogiin goonee haa ilaallu. Okay. Loogiin goonee ilaalla. Haala kana. Okay. Muut godha. Okay. Then websaayitii keessan irra maal gootan seetanii jalqaba gaafa websaayitii keessan seentan pilaaginii irratti diimaa amma kun magarroo ta'e diimaa yoo inni ka ibsu ta'e bakka kanatti kunoo akkanatti pilaaginiin 4 apdeetii barbaadan jedhe asirratti. So installed plugin bakka jiru kana irratti tuytu bakka pilaaginii yoo jala update available kan jiru kana websaayitii keessan hunda irrattuu ni dhufa isa kana laaltu. Then as dhuftu update fuula kana duratti update gootu jechuudha. Afran isaatiitu bifa kanaan update ta'uu isaadha isin agarsiisu. So traffic policein yeroo muraasattis yeroo san. Ergasii websaayitiin humneessaadhaa kuni waa'ee maal irratti baname? Websaayitiin kiyya kun waa'ee maaliiti jennee ilaaluu dandeenya jechuudha. Ilaaluu dandeenya. Kanammoo eessa jala ilaalla? About page'n jira jechuudha. About page'n ni jira. About page kana jala ilaaluu dandeessani. About page kana jala maal irratti xiyyeeffate? Online trading consulting platform in Ethiopia focuses on providing tailored strategies jedhamee jira. Waa'ee maal irratti? Waa'ee online trading consulting of keessaa qabataa jechuudha. So websaayitiin kaataagorii isaa kanaa wajjin taayitilii wal fakkaatu tokko filachuu dandeenya jechuudha. Amma fakkeenyaaf asirraa yoo ilaallu taate kunoo taayitiliiwwan 20 asirratti nuuf fidan kana keessa isa kan filachuu dandeenya. Fakkeenyaaf isaan kun hundinuu isaa wajjin kan deemu. Amma fakkeenyaaf business continuity planning yookaan protect your company from risk kan jedhu kana fudhachuu dandeenya. Lammaffaa how to start a profitable B2B SaaS business in 2026. Mee amma isa kana haa fudhannu. Isa kana erga fudhanneen booda ChatGPT irratti commandii humanized ta'een kan nuti ajajnu jechuudha. So write to me jenneeni write to me a 3,000 plus words are since read and SEO optimized WordPress posts in paragraph form for all surveying with briefly discussed and guided and in conversational human tone and use simple English, short sentences and real life examples and avoid robotic phrases with inline image. Kayyadu kana inline image kun balleessuu dandeenya rakkoon qabu. Inline image dha hojja kan fidu yoo barbaannedha. Inline image read kayyadu kana kanaasii balleessine maal fudhachuu dandeenya jechuudha. How to use a digital marketing kayyadu kana barreeffamee jira miti asitti on a titling keenya kan ammaan tana kan nuti filanne kun kami? How to start a profitable B2B SaaS business in 2026 kayyadu kana fudhannee kanaan ajajna. Then haala kanaan nu barreessa kunoo haala kanaan jechuudha. Robotikii hin fakkaatu amma robotikii hin fakkaatu prompoticha isinidha kan nuun danda'a jechuudha. Then wanni isin beekuu qabdan amma gara websaayitii isaatitti deebina jechuudha.
gara websaayitii humneessaatti gaafa deebinee maal goona? Gara websaayitii humneessaatti gaafa deebinu. Websaayitii humneessaatti deebineetu keessa isaa poostii kanarratti aad poostii goona jechuudha. Aad poost goona. Si optimizedii guutummaa isaa guutuu akka inni ta'uu danda'u waliin ilaalla. Ni jiraami? Ni mul'ata? Okay. So, sanaan booda hanqinni guddaa websaayiticha tiraafikiidhaa maalidhaa wanni jedhamu kun hundinuu barreeffamni gahaan dhabamuudha. Jechoota 3,000 ol kan qabu barreeffama bal'aa bifa kanaatiin barreeffamuu dhabuudha. Kana qofaa miti. Ammas immoo kan kanarra gaarii jira. AI'n kanarra gaarii. AI'n kanarra gaarii sun immoo kamii yoo jettani amma fakkeenyaaf isuma asitti prompotiidhaan ajajina kana fudhattaniitu cloud AI fudhachuu dandeessan. I think cloud AI kunooti cloud AI hedduu kana ishii kana asiin sign in goone fudhachuu dandeenya jechuudha. Kunoo verify akkanatti cloud AI kana eenyulleenu fayyadamuu dandeessan. Bifa ajaa'ibaatiin isinii barreessa ChatGPT'dhaan olitti inni kun jechuudha. Haariyaa innilleen imeelii kanarra fayyadaman turre. Haariyaatti bannee waliin ilaalla. GPT kanarra bal'isee haaya waan jedhu. So, then continue with Gmail kan jedhu kanaan seenuu dandeenya jechuudha nuti. Kunooti imeelii Turshoppiitiin seenuu dandeenya jechuudha. Kunoo verify godhaa. Haala kanaan eenyulee bilbila keessan irratti illee banachuu dandeessu jechuudha. Kana waan isaaniitu wajjin agree gootu continue then okay use cloud as free kan jedhu kana asin ni fudhattu okay then isa kana skip irraa godhuu dandeessu asini then add free yeroo kanaan asiin continue goone maqaa keenyatti galchuu dandeenya. Amma fakkeenyaaf Fiintabaas yoo goone asirraan haala kanaan ni deemna. Select your tone kan jedhu kana maalii waan keenya finance yoo ta'e kunooti haala kanaan finance godhuu dandeenya jechuudha. Finance goona. Okay. Finance, marketing, finance, data science, human resource keessa wantoota hedduudha kan jiru. Yookaan raayitarii ta'uu danda'a. Waanuma barbaadan godhuu dandeessu jechuudha. Godhuu dandeessu isa lammaffaa asiin itti deemna kunooti. Haala kanaan gaa kunoo as jira. Prompotii reefuun tanaa sanaa wajjin asirraan maal goona jechuudha. Asiin artikilii kan akka nu barreessuuf write to me 3,000 plus words as AdSense read and SEO optimized WordPress post in paragraph form for all subheading with briefly discussed and the guide and the unconventional human tone, use simple English, short sentences and the real life examples, avoid robotic phrasing kan jedhaman jira. Isaan sana akka keessaa dhorguuf on a titling keenya kamirratti akka nu barreessu kan barbaanne jechuudha. How to start a profitable B2B SaaS business in 2026 kanarratti. Then asiin upload goona jechuudha. Upload goona xiqqoo dhaabbata. Xiqqoo isaa na jechuudha. Ni fidaa kunooti barreessuu eegaleera jechuudha. Barreessuu eegaleera kunoo haala kanaan barreessa. This one is the best one. Isa kaan irrallee baay'ee bareedaadha. Barreeffamallee bifa gaariidhaan barreessaa jechuudha. So cloudii yoo fayyadamtan haalaan gaariidha. Kan inni isin gorsu yoo bifa kanaan inni barreessaa deemu jira. Nuti immoo jala kuni meta descriptionidha. Inni asirratti isinii barreessu SEO sectionidhaaf jechuudha. Isa kana kanatti ni fudhanna. Kana copy godhanne isa immoo meta description kana fudhannu amma eessarraa eegallee fudhanna asii introduction irraa eegalleetu haala kanaan fudhanna
amma fakkeenyaaf hanga asitti yoo fudhanne kana koppii godhanneetu eessa deemnaa aad poostii iddoo qopheeffanne kanarratti asitti deemnee jalqabaa kunoo namni bilbilaan jirtanii bilbilaan tokko tokkoon fudhattanii jechuudha isin mata duree tokko jala waan jiru. So laaptooppii yoo fayyadamtan immoo bifa kanaan isa dura fudhanne immoo haala kanaan kunoo sorry xiqqoo inni baay'isne barreeffamicha inni baay'ifne so maal godhuu dandeenya asirraa dhuftanii kunooti asiin mootii godhaa kunoo hanga asitti yoo fudhanne amma kana koppii godhanne asitti yoo dhufne so headingii isaa waliin nu baasa amma headingii kunooti wanti taayitilii jalqabarraa hafe headingii waanii ta'uu qabu yeroo hundayyuu wanni isin dogoggortan san isa kanaatitu headingii waaniidha inni kun headingii waanii ta'e mul'atu kunniin headingii tuudha amma kuni kana headingii tuu gochuu qabna jechuudha. Then at here kunooti kanammoo akkanatti of duuba deebisuudhaan baak goonee ispeesiin gidduu barreessinaa kanallee headingii tuu goonaa kan inni headingii 3 godhe kana jechuudha. So then at here kanallee of duuba deebisna jechuudha. Amma what is B2B SaaS exactly kan jedhu kana nuti asitti SaaS isaan kana adda addaan ibseera. Isa adda addaan ibsa kana nuti immoo walirratti illee oloo deebisuu dandeenya. Haala kanaan nuti haala kanaan bifa kanaan sirreessuu illee dandeenya jechuudha. Haala kanaan barreeffama walitti dhaabbate barreessuudhaaf jechuudha. So isaan kun headingii 3dha. Headingii 3 as jalatti kan jiru. Maali headingii 3dhaa fi headingii 2 gaafa ta'u gaafa maal ta'ee kan jedhamu yoo headingii isa kana jalatti headingiin biraa headingiin caccabee jiru yookaan taayitiliin sabtaayitiliin caccabee jiru jiraate yoo inni kun headingii 2 ta'e isaan sunniin headingii 3 ta'uu jechuudha. Headingii 3 ta'uu jechuudha. Now let us talk about how to build one kan jedhu kanatti amma fakkeenyaaf barreeffamni kun isa kanatti aaneetu maal ta'e jechuudha amma step 1 kun isa asii kana ibsaa jechuudha. Isa kana bal'ina as keessa jiru kana ibsaa deema jechuudha. So inni sun headingii 2 ta'e jennaan inni kun sababa inni kun headingii 2 waan ta'eef isaan kun step 1 kun headingii 3 ta'uu jechuudha. Amma deebinee step 1 fudhanneerra step 1 step 1 keenya find a real problem that is business actually have jedhu kana fudhanneerra. Step 1 find a real problem nooti isaan kana fudhanneerra hanga asitti kan nuti fudhanne isaan kana haga jiran immoo haala kanaan fudhachuu dandeenya jechuudha. So hanga step 6 xumuraatitti haa fudhannu. Step 8 farraa eegalle jechuudha booda. So isa kanallee fuunee eessa finna jechuudha as finnaa jechuudha. Asitti daballa. So isaan kunniin headingii 3dha jechuudha. So akkanatti iddoo kanatti astii kana iddoo kana finneetu maal goona kunooti as gaafa finne koppii ta'uu akka hin agarsiifneef isa kana immoo duubarraa ni balleessinaa jechuudha. Haala kanaan fayyadamuu dandeenya. Inni biraa kilaawodiin isa kanallee fayyadamuu dandeessu. Kilaawodiin kanarra immoo fooyya'aadhaa jira waan jiruuf kilaawodiileen garaagaraa jiru. Amma isuma kana yoo fudhanne kilaawodii kanarra fooyya'aa haa barbaannu. Kilaawodiin kanarra fooyya'aadha. For example kunooti amma asitti ajaja isa kana. Asitti isa kana ajajnaa. Kana gaafa ajajnu inni sun barreeffamni isaa xiqqoo adda faffagaatee so refresh olii godhurra maal goonaa isa kana asitti ajajuu dandeenya jechuudha. So
wanni guddaan jiru maali? Wanni guddaan nuti beekuu qabnu asirratti yeroo hundayyuu barreeffama nuti barreessinu baay'ee murteessaadha. Tokko immoo pilaaginii keessan kan fail godhe pilaaginii hundayyuu irrees gochaa deemu waan appideet gochaa deemuun haalaan murteessaadha. Haalaan murteessaadha. Inni kun waan barreessaadha. Haa xumuru. Barreeffama. Dubbiin amma barreeffama kana paste godhuu kana osoo hin ta'in CO'n akkamiin guutama waan jedhu hubachuu qabdan. CO bira rakkinni jiru. Rakkinni kan jiru CO bira waan ta'eef. Inni amma barreessaa jiru kun kan maaliiti? Waanidha. Waan ajajjine barreessaa jira. Waan nuti ajajnedha kan inni barreessaa jiru. Cloud irratti? Cloudidha. 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 Barreeffama amma asitti barreessu kana humanized godhee gamanatti dabarsa akka barreeffama kanaa fakkeesse. Amma ni ilaaltu. Kunooti. Egaa. Haa xumuru asi. Ijoolleen baay'ee harkamuu qaban ture. Nama 25 qofa ta'uu qabu. Namni hedduun akka waan barra abdiin itti firraa dhuguma osoo baa'oo leenuu isaan shakkisiifteen sababa irra hedduun akkasii firraa. Lakkii ati amma fakkeenyaaf ani si garsiisee ati kanumaan ani si garsiisee barreeffama CO kun akkanatti guuttisi jedhee si barreesse si qajeelcheef hangam takka realitii isaa ilaalte kanaan dura. Okay. Ani hedduu sanillee nu waa xiqqoo hubannoo waa xiqqoo irraa fudhadhee bakka biraatiin jiraannu guyyaa san jaraatu jajjabeessee onni jennu. Haala kanaan akkanatti nu barreessa kilaawudii irratti bifa kanaan kaa'a. Amma gaa kan wanni humneessaa turshooppii irratti weebsaayitii isaa irratti kan jiru sana jalqaba isa barreessine kana isa kana balleessuu dandeenya jechuudha. Balleessuu dandeenya. Maali isa kaan sanaan irra fooyya'aa kanaan bakka buusuudhaaf. So kana kamtu irra fooyya'aadha. Bareedina barreeffamaatiif waan jedhu ni ilaaltu. Ni jiraami? Kan barreessaa jirtu kan chat GPTdhaan barreesse. Amma kan jalqabaalleen kilaawudii garuu kilaawudii isa waan anti imeelii tokko irratti waan ta'eef garaagarummaa qabaate. Okay. Then kunooti amma taayitiliyyuu nu fooyyeesse inni kun taayitilii waan nu fooyyeesseef maal goona? Okay. Taayitilii kunooti amma steeppiidhaan kan ibsu jechuudha. Inni kun kamtu kunooti isa asirraa kana isa kana fudhanna. Haala kanaan kooppii goonee fudhachuu dandeenya jechuudha. Amma fakkeenyaaf asii kana kooppii gaafa goone eessa deemna gara weebsaayitichaatti dhufna. Asirraa hanga asitti haala kanaan nu kaa'a. Inni kuni heedingii turee fugoonu sanallee fooyyessee kaa'eera. Kanaammoo waan wal jijjiirtaniitu malaaluudha. Kilaawudii isa kamtu irra wajja isa waan jedhu ilaaltu jechuudha malee waan biraan qabu. So asittis asii gatti kan jirus kan hafe kana guutumatti fudhachuu hin danda'a. Barreeffama kana yeroo tokkotti. Okay.
Up to disclaimer. Yeah, kuno asii fudhanne then eessa geessina gara websaayitichaatti dhufu. Websaayitiin turre barreessi jirru isa kana waan ta'eef. So faayinaal ta'uuti kan yeroo kana fuuldurallee finnee masmara jidduu kana jidduu balleessuu qabna jechuudha. Kanarratti illee haala kanaan ni balleessina. Asittis ni balleessina. Asis ni balleessina. Isa fuuldura kunooti. Amma parpasiin saraara jidduu kana balleessuu keenya kana jechuudha. Isa kanas ni balleessitu jechuudha. Then isa asirraa kanallee ni balleessitu. Kanallee ni balleessina. Okay. Kanallee ni balleessina jechuudha. Haala kanaan balleessaa deemna. Okay. Then at the final isa kanallee ni balleessina jechuudha. Amma barreeffama kana gaa as fiduun qofti gahaa miti laa. Amma isa kana asirra baasuun qofti gahaa miti. So CO waan jedhamutu jira. CO kana immoo akkamiin guunnaa waan jedhamu kana ni ilaalla. Kunooti CO jechuudhaaf kunoo ishee magarroo jalarra jirtu kana argitanii ishee kana tuyxu. Ishee kana gaafa kana kilik goonu kunoo asiin nuufitti. So barreeffama nuti barreessina kana keessatti amma jaa barreeffama asitu keenya kana keessatti waa jaa qofaatiitu sirrii ta'ee headingiin isaa sirrii ta'u word countiin jiraachuu internal linkiin hin jiru outbound linkiin hin jiru alternative text image hin jiru meta description hin jiru meta title hin jiru canonical URL meta keyword permalinki social meta tags keyword density keyword mayyuu hin qabu jechuudha hin qabu. So isa kana immoo akkamiin guunnaa? Keyword waan internal link kamti jennuun barreeffama waa'ee kanaatiin wal qabate otoo ta'e gaarii ta'ee barreeffama yookaan poostii weebsaayitii Omneessaa turu shooppii kanarratti kanaan dura jiru jechuudha. So read jennee iddoo kanaa gaafa finnu ishee kunoo as keessa jirtu kana cancaltuu tana fudhannee amma as keessaa post jennee as keessatti barreessuu dandeenya. Waa'ee poostii inni kanaan dura barreessee nuuf fiduu danda'a jechuudha. So waa'ee dijitaalaatti waan wal qabatudha kan nuti barreessine kun. So waan inni barreesse keessaa hanga ammaatti mana barumsa sadarkaa lammaffaa mijataa Seenduubee magaalaa Dirree Dhawaa Itoophiyaa gara dinagdee dijiitaalaatti kan yoo kun isa kana wajjin wal sima waan ta'eef isa kana goona. So isa kana erga goone erga irratti dho'ineen booda iddoo kana tuyneetu open in new tab jennaan. Open in new tab isheettu kana tuytu jechuudha. So maali jechuudha barreeffama kana namni osoo dubbisu yoo ishee kana tuqe osoo isa kanarraa page isa kana dhabamsiifne gara new windowdhaan yookaan immoo fuula haaraan isaa banaa jechuudha. Then yoo daddabaluu barbaadanis tokko goonaanis gaara. Daddabaluu barbaadan taanaan ammallee read jenneeni haala kanaan as keessa dhufnee maal goona post isheettu kana asitti barreessine jechuudha. Barreessina. Then erga kana barreessineen booda information system isa yoo kana yoo fudhanne amma walitti waan deemu waan ta'eef so apply asii goone jechuudha. Goone dhumarratti immoo gaafa dhufnu amma liinkii keessoo hiineerra asitti disclaimeriin kun ishiin murteessituudha. Isin tun waa'ee ibsa guutummaa jiru kanarratti akka dogoggoraan namni oluuf fayyadu waan ta'eef CPC illee waan ol keessaa so read jennee read mata duree keenya irratti weebsaayitii mata duree nuti barreessine kanarratti kanaan dura barraa'ee jiru. Amma how to start a profitable B2B SaaS business kajoo kuni keywordii keenya ta'uu danda'a jechuudha. Keywordii B2B SaaS businessiin kunilleen yookaan immoo B2B SaaS businessii isheetu kana yookaan immoo profitable B2B SaaS business isheetu kuni akka keywordiitti yoo fudhanne ishee kana weebsaayitii biraa kan namni addunyaarra barreessee jiru tokko mee ishee kanaan keywordii kanaan waan ni goona jechuudha. Search goona. Inni kun haala kanaan nuuf fidee so keywordii keenyallee maal haa goonu jechuudha. Keywordiin olaanaa sun
Kunooti ishee kana profitable B2B SaaS business isheettu kana iddoo waan SEO sana keessa gallee keywordii bakka jettu kanatti ishee kana galchineetu enter jennaan irratti galchina. Then analysis, analysis, refresh analysis jettu kana keessatti kuno keywordiin galeera garuutu keyword density'n immoo xiqqoodha. Maal keessatti kunooti as keessatti staffingiin isidha persantaa duwwaa tuqaa takka 8 qofa argamaa jira. Isa kana maal goona jechuudha amma barreeffama kanneen keessa facaafna. Barreeffama facaafnu kana keessatti introduction section keessatti kuno introduction barreeffama kanatti dabaluu dandeenya jechuudha. Introduction introduction goone ishee kana maal goona heading to godhuu dandeenya jechuudha. Then erga ishee kana goone immoo irraa olii inni balleessina. Jechoota dhibba jalqabarra dhufan keessa osoo galee baay'ee gaariidha jaama jechuudha as keessatti. Companies in the world started sport with a laptop and the problem with kanatti yoo asitti galchine gaarii ta'a jechuudha. Profitable B2B SaaS kunooti as keessa galchine kunoo keywordiin ishee gurraachumtee bold taatee teessu kana jechuudha. Finding the right problem to solve kunooti asitti profitable B2B SaaS business isa jiru kana asitti illee galchineerra tokko mata duree tokko darbaa galchuu dandeenyu. Defining your ideal customers amma akka inni yaa'umsa yaadaa gaarii qabaatuuf profitable B2B SaaS business defining your ideal customers jenneeni asirratti tokkorra utaallee ammallee precising your SaaS products with afaan oromootiin illee ajajjanii barreessuu dandeessu beekaa barreeffama afaan oromoo tokkollee ni ilaalla jechuudha. Kanatti daballee barreeffama afaan oromoodhaatti akkamitti ajajnee barreessuu dandeenya waan jiru. Afaan oromoo immoo AI ni jallisa xiqqoo waan ta'eef isin immoo qixa sirriitiin keessa deebi'anii gulaaluu barbaada. Reducing a churn and keeping customer happy with maaliini jechuudha. Kunooti yookaan by profitable B2B SaaS isee yoo kanaan godhuu dandeenya jechuudha. Scaling from early revenue to real business by adding kunooti profitable B2B SaaS business kunooti. A common mistake to avoid isee yoo kanarra the final thought is on isa kana galchine mee amma immoo asitti waan outbound linkii waa'ee kanarratti 8 B2B business ideas for 2025 kan jedhu B2B SaaS you can be profitable or you can scale isa yoo kana mee isa kana fudhannu isa kana gaafa fudhannu haala kanaan websaayitii namoota kanarraa isa kana kanatti kooppii goonee fudhannaasi kana kooppii goonee sanaan booda immoo liinkii websaayiticha sanaa kunoo as keessaa fudhanne then eessatti deemnee gara websaayitii keenyaatitti dhufne asirraa maal goone jechuudha. Maal goone isa kana kooppii nuun godhamne qoya asitti dhufneetu maal goona kunooti sanaan booda isii kana hanga asitti select gootu sanaan booda kan ammoo as keessaa bold gootaniitu bold godhullee baattan rakkoon qabu inni sanaan booda isa jaljaltu kana irratti gaafa tu'ine booda liinkii websaayitichaa kan fudhanne sana as keessa galchina. Then kanallee new tab irratti galchinaa jechuudha. New tab irratti galchina haala kanaan erga galchineen booda mee amma gara SEO'tti haa deemnu. Gara SEO'tti deemnaa. Gara SEO'tti gaafa dhufnu kunooti keyword density keenya
still no ngunneedhe outbound linkiidhaa fi internal linkiin keenya nu guuteera. Okay. So keyword iddoo lamaan tokkotti daballee jechuudha. Oloo deebineetu daballaa. Eshi barreeffamoota keessattis dabaluu dandeenya. As keessaa dhufne. Okay. Okay. Measuring the metrics that actually matters. Okay. As it sorry. Okay. Noti keywording Kenya ishii kana. By profitable B2B SaaS business, measuring the metrics that is actually matter. Building a content SEO strategy that brings the customers to you with kunoti haala kanaan erga gooneen booda mee deebinee immoo keywording keenya guutee immoo hin guunne waan jedhu sana ilaallaa jechuudha. Ilaalla ammas. Okay. B2B SaaS business was found 9 times. Okay. So, okay. Okay. Keyword density over okay. As two profitable B2B SaaS business was found 9 times. That density is 0.8. So, mal agonu. Eshi. Okay. Angana warkee sadimne mal gona. Eshi. Keyword density Kenya. Eshi. Profitable B2B business was found 11 times in your content. 11 yeroo kudha tokko argameera. So mal gona ammallee okay. Xiqqeessuu dandeenya jechuudha. Xiqqeessuu dandeenya. Noti asirraan eshi refresh. Okay. Ishee kana erga ilaalleen booda maal gootu asiin dhuftu. Asirratti dhuftanii yeroo inni akkas ta'e maaliin sirreessinaa waan jedhu sana what B2B okay. This one solver to solve B2B. Okay. As case dhufna. Okay. SaaS defining. Okay. Ishee kana asiin kanatti deebisnee maal goona. Okay. Amma content keenya irratti deebinee ilaalla jechuudha. Deebinee ilaalla. So asirraan. Okay. Keyword density. Keyword density asirraan dhuftu 9 times idha. Amma yeroo hangana argameera jedhee. So isa kana amma balance gochuudhaaf eessarra dhuftu jalqaba bakka irraa barreeffama barreeffanne sana as kunoo dursa isaa kana as kunooti meta description as keessa nu kaa'ee jira. Kunoo ishee asirra asii gad jirtu kana isii tana fudhanna. Then title immoo kunooti ishee tana title kana erga asii fudhanneen booda eessatti deebina jechuudha. Asumatti as keessatti deebina. So title isheetu kana ni dhufna. Kunoo title isheetu kana jala gaafa seenne title kana jalatti title achi fudhanne san galchina. Jecha characteristics yookaan qubee 60 gad ta'uu qaba inni kun. So meta description kan jedhu kan immoo meta description kunooti ishee lammaffaa irratti asii fudhanne kana jechuudha. So isiin kun karakterii 160 gad ta'uu qabdi. 154 kun save dha. So asii save godhanne jechuudha. Erga asii save godhanneen booda immoo ammallee suuraa tokko ni qopheessina. AI dhaan illee ta'u ni qopheessina. Eessatti kagalchinu barreeffama kana keessatti kagalchinu. Inni kun immoo suuraan sun immoo maaliif fayyada yoo jettani keyword illeen keessa gala waan ta'eef kunooti
kunoo as keessatti yoo dhuftan okay meta tax structure meta title kunooti alternative text image isheetu kana jechuudha. Isii tanaaf nu gargaara alternative text image waan jiru kanaaf. So alternative text image kajoo kanaaf waan nu gargaaruuf suuraa gama dhumaatti illee galchuu dandeenya. Inni kun kana nutu of duuba deebisee irraa eege. Okay. Waan linkii sana inni kun akkanatti haala kanaan kunooti akkas goona. Then suuraa immoo eessa galchina? Mee suuruma inni qabu tokko haa galchinu. Amma gidduma kanatti suuruma inni fayyadamaa ture tokko miidiyaa laayibireerii isaa keessaa seennee haa ilaallu. Top teknoolojii tools fayyadu kana haa fudhannu. As keessatti bakka alt tekstii jedhu kanatti kiiwordii galchina. Kiiwordii yookaan immoo meta taayitilii keenya sana SEO taayitilii kunooti haala kanaan suuraatti galchineerra. Suuraa galchineerra jechuudha. So sanaan booda immoo maal goona waan jedhu asii ilaalla. Text image I think ni gala akkamitti gala yoo ta'an amma lammaffaa immoo social isa ijoo kana jalatti dhuftu. Social isa ijoo kana jala gizee dhuftan asirraa iddoo kanatti taayitilumaatitu gala. Iddoo kanatti immoo descriptionidha. Inni kun kan Facebook irratti mul'atu jechuudha. Facebook irratti gaafa namni sun post godhe waan mul'atu. So as keessaa suuraawwan jiran keessaa tokko fudhanna. Suuraawwan as keessa jiran kana keessaa tokko fudhanna. Kunooti asiin save itti gooneerra. As jala Twitter bakka ijoo kanallee dheenee ishee kana immoo irraa hiinaa yookaan immoo ni dhaamsina jechuudha. Na dhaga'uu jirtanii? Sanaan booda as dhuftu bifa kanaan. Sanaan booda isa kanallee save gootu. Upload image tokko asirratti galchina. Image tokko asirratti kan nuti galchinu jechuudha. Yookaan imeejiin immoo otoo silaa waan barreeffama kana ibsu ta'e baay'ee filatamaadhaa fi gaariidha jechuudha. So as dhufnaa refresh goonetu ilaalla jechuudha. Amma waa lama malee hunda isaa xumurree jirra. 13 guunnee kiiwordiidhaa fi canonical URL. Kiiwordiin jechicha facaasuudha. Inni biraa maal ta'a jechuudha. Inni biraan immoo canonical URL kan jennuun as jala dhufna. Iddoo post ijoo kana dhufna. Sanaan booda canonical URL kan sirreessuudhaaf iddoo kana set image godhuu dandeenya. Set image gaafa goonu kanallee kiiwordiin as keessatti keessa gala. Asiin kana goona. Sanaan booda dhufnee iddoo kana maal sirreessina jechuudha. Kunoo step by step kunoo hanga asiitti ishee kana gabaabsuu dandeenya. Kana ni gabaabsina. Ishee gabaabsine maaliisiin slaagii jechuudha. Then asirra dhufna. Kunooti kaataagorii isheettu kana. Then advertisement marketingidhaa fi digital marketing ta'uu danda'a. Online business isa kana yoo goone. Then asitti immoo iddoo kanatti maal godhuu dandeenya? Digital marketing kunooti taagii jechuudha. Advertisement marketing, freelance businesses, lammaffaa immoo keyworduma keenya kan nuti reefu fayyadamaa turre sana kunooti isa kanallee galchinee enter jechuu ni dandeenya jechuudha. Canonical URL wayita kanatti ni sirrata. So amma gama biraatiin immoo how to start isa ijoo kana guutummaa isaadha. Businesses ijoo kana guutummaa isaatiitu fudhachuu dandeenya yeroo tokko. Maal godhuudhaaf? Kiiwordii keenya sana wal qixxeessuudhaaf. Iddoo kiiwordii asitti gabaabbatee nu waan godhe kanaan maal godhuu dandeenya? Isa kanaan bakka buusnee enter jennaani. Sanaan booda headingii keessaa akka kiiwordiin baay'een hin jirre kunooti nutti argisiiseera. So maal goonaa isa kana deemneetitu
iddoo kanatti amma fakkeenyaaf iddoo as profitable B2B SaaS business jedhu kana iddoo kanarraa iddoo kana dhufnee asii edit gochuu dandeenya. Amma personal frustrated and start learning start learning kunooti keyword sana how to isheetu kana asitti galchuu dandeenya jechuudha. Galchuu dandeenya. Then ergasii immoo maal goonaa kan jedhuu fi kun amma fakkeenyaaf to solve a profitable SaaS business and amma to solve a problem isheetu kana isii tana amma balleessine reefun tana galchine egaa keyword bakka reefu galchine sanatti isa kana bakka buusaa jirra. So ni deebinaa ammallee as dhufnaa dhumarratti gama dhumaatti immoo kunooti asirratti final thought on kunooti asitti galchine a common mistake to avoid in your first year and after reading kunooti isa kana goone ilaalame amma kunooti refresh gaafa goone hin galle headingii keessatti ammallee more headingii keessatti fayyadamii jedhe. Keyword name of your target were found in headingii lama keessatti qofa mul'atee waan jedheef so ammallee headingii keenya kana measuring the metrics that actually matter with kunooti isa kanaan asitti ni galchina jechuudha. Then ammallee ni dhufna asitti jalqaba kanarratti galchine akkanatti bifa kanaan goone deemuu dandeenya. Kunoo asii ni dhufna refresh goona iddoo kana refresh amma headingii fayyadamne irraa how to start a profitable B2B SaaS business was found 4 times in your target. Your keyword densities yoo yeroo 16 otoo argame baay'ee gaarii ta'a. Inni maal inni jechuudha with isheetu kana asiis ammas iddoo barreeffamoota kana keessatti galchuu dandeenya jechuudha. Galchuu dandeenya with a profitable kunooti kunoo asitti galchine ishee Viidiyoon hin mul'atu. Araarsu. hin jiru. Hin mul'atu. Si qofa moo namoonni? Jiru hin mul'atu. Jira. Anatti mul'ataan jiru meesheeji irratti illee akkas jedhaa barreessaa jiru. Okay. Ammoo Ni mul'ata. okay. Ni mul'ata. Waa. So maal goona kunooti haala kanaan as keessatti facaafna yeroo 16 deddeebi'ee osoo inni okay the problem and ignore after reading jennee kunooti ishee kana asitti amma galchine jechuudha. Kunooti haala kanaan waan ni godhuu dandeenya. Mee haa ilaallu amma keyword density keenya. Keyword density ammaan tana maal ta'eera jechuudha? Guuteera jechuudha. Magariisa ta'eera jechuudha. Magariisa ta'eera. Canonical URL immoo erga publish goone booda ilaaluu dandeenya. Canonical URL isaan kanneen as keessa jiran kana hunda keessaa otoo tokko malee filattee gaarii ta'a. Isaan kaataagorii kana keessaa online business yoo ta'u ta'e jechuudha. Then asii mee publish goone haa ilaallu. Publish goone ergasiin booda kunoo view post kana kaa'umneessaa turshop irratti ta'e kana kunoo bifa kanaan post goone irraa as iddoo kana keessa dhufnee amma ilaaluu dandeenya.
ilaaluu dandeenya jechuudha. Amma SEO optimized ta'eera jechuun guutumaa guututti parsantii 100 kunooti SEO analysisimsaadha. Argitanii SEO analysisimsaa parsantii 100 haala kanaan yoo hagootan ta'e sanaan booda yoo hin hojjenne yoo hin lakkoofne anan mataa keenya gaafachuu dandeessu jechuudha. So wanni barreeffamu tokko SEOdha. Amma keywordii sanaan search namni godhe ni argata jechuudha. Keywordii sanallee immoo jecha xixiqqaadhaan namni jecha dheeraa keessan hin barreessu. Yoo hojjetan katoote asirraa edit gootanii keywordii sana gaggabaabsuu fi caccabsuu ni dandeessan jechuudha. Ni dandeessan. Akkamitti caccabsuu dandeenya? Isa joof amma fakkeenyaaf SEO kana keessa deebinee amma as keessaa B2B SaaS business ishee kuni kunoo namni yoo ishee tana qofa barbaade akka inni argatuuf keywordii guddaa sana cinatti ishee tana dabaluu dandeenya jechuudha. Ishee tana dabaluu dandeenya. Kunoo keywordiin keenya kunoo guutuma ta'a. Yoo refresh goonellee keywordiin keenya guutuudha. Eeshi sanaan booda profitable business SaaS isii jedhu kanallee kunooti haala kanaan isa kanallee asitti dabaluu dandeenya jechuudha. Dabaluu dandeenya. Amma keywordiin sadii gizee ta'e akkasumatti ol ka'a. Maaliin keessan CPC'n websaayitii keessanii galiin inni achirraa silaa argamu baay'ee ol ka'a. Barreeffama hedduu barreessitee osoo hin ta'in barreeffama tokkichaa kana barreessinaan namni ofii isaatii jedheetu waan ni godha jechuudha. Maal godhaa? Search godha namni. Then asitti maal gochuu dandeenya? Edit with page layer isheettu kanaanillee bilbila fa'aa namoonni fayyadamtaniif seenuu. Barreeffamni keessan kun biloogii keessaniin jalatti akka inni jalqaba irratti dhufuuf akka inni ta'uuf kunooti asii asirraa kunooti bifa kanaan asii sirreessuu dandeenya. Asirraa illee sirreessuu dandeenya jechuudha. Haala kanaan iddoo kanarraa sirreessuu dandeenya. Amma fakkeenyaaf biloogii jala yoo dhufnu kunooti asiin kunoo haala kanaan taa'a jechuudha. Haala kanaan taa'a. Isaan akkanaa kanneen hundarrattuu edit gochaa maalitti dabaluu qabna jechuudha. Feature image akka kanaatitti jalqaba irratti beekaa mul'atu. Feature image hojjetanii irratti galchuu dandeessan jechuudha. Our services. Asirratti immoo customize goonee iddoolee kanarratti mataa kana gubbaa irratti Facebookiin faan akka mul'atan godhuun barbaadaa nama jiruuf I think kanaan dura anaatu naqabni mala na gaafatee ture waan na fakkaate. Inni suni tiimii irraa tiimuma jijjiiruudha. Tiimii jijjiiruu. Yeroo isin yaalinaa ani isinin garsiisa. Tiimicha tiimii jijjiiruun ni danda'ama waan jiru sana. Amma kunooti asitti dhufna. Erga asitti dhufneen booda kunoo kun keessoo websaayitii keenyaati jechuudha. Just for advanced godhuudhaaf assistance isheetu sana ni seenna. Sanaan booda launch onboarding then click on this then start asii gochuu dandeenya. Then asirraa illee okay started. Okay then continue. Okay. Amma tiimii websaayitichaa jijjiiruu barbaanne yoo ta'e jechuudha. Isin waan hin godhina. Isin barreeffama irratti xiyyeeffachuu. Kan booda tiimii websaayitii isa kana. Ani websaayitii tiimiin isaadhaa xiqqoo saffisa gaariin qaban yoo ta'e ani jijjiiraatiin deema. Natti erginaan anu isiniif hin jijjiira. Isa kana asii loodii hanqa inni godhutti hin jechuudha. Argumu jiraami? Mul'atu jiraa? Isin garuu jiraa waliin jechuudha jechuudha jiru. Sirriitti mul'ataara. Okay. Kunooti haala kanaan dhufa. Haala kanaan nu dhufa. Inni kun tiimiiwwan kanneen keessaa kam jaalatta hajoo. Kun immoo maal fakkaata jennee yoo ilaalle kunooti haala kana fakkaata. Isa kana fakkaata. Kana fakkaata. Another kun kana fakkaata. Kun immoo kana fakkaata. Tiimiin ani irra caalatti jaaladhu tiimii
websaayitii monetizationidhaaf faastii kan ta'e tiimiiwwan ni jiru as keessa qoran. Akka 77 kan jiru isaan kan jijjiiruu dandeenya. Asirraa jijjiiruu dandeenya jechuudha. So feesbuukiin gubbaarra jira moo gubbaarra hin jiru waan jedhu immoo asuma irratti ilaaluu dandeenya. Kastamaayiziidhaan jijjiiruurraa isa tiimiidhaan jijjiiru kanaatu immoo irra gaariidha jechuudha. Amma fakkeenyaaf tiimiin kun tiimii baay'ee gaariidha. Mee haa ilaallu isa kana. Kunooti haala kanaan hanga inni akkanatti nu xumuramutti ilaalla jechuudha. Inni kun gadoo haa xumuramu reservation page illee dhumeera. Then kun importing builder website. Asirraan kana jijjiiruu dandeenya jechuudha. Kunuuti. So haala kanaan hin dhufaa. WordPress dashboard. Then mee amma kan humneessaa sanarratti biizii saayitii isaadha. Saayitii isaa haa ilaallu. Maal dabalii godhe amma asirratti kunoo galchine irra kan about page dabalii godhe kontaaktii dabalii godhe about page illee dabalii godhe. Isaan kana immoo akkamitti sirreessina? Isaan kana akkamitti sirreessina? Tokko appiriyaansii keessa inni meenuu isaa ilaaluu dandeenya. Meenuu isaa gaafa ilaallu kunooti isaan kun haala kanaan jiran. Haala kanaan waan jiraniif maal goonaa? Amma fakkeenyaaf sarvaayis peejiin hundarrattu ni barbaachisa. Waan ta'eef hoom peejii, about peejii, biloogiin kun isa kanatti aanee akka inni dhufu yoo barbaanne bifa kanaan sirreessina. Sarvaayisiin jira, kontaaktiin jira. So about peejii isa kana maal gochuu dandeenya jechuudha. Asirraa riimuuvii gochuu dandeenya. Remove. Then isa kanallee dhufneetu asii maal goona? Remove godhuu dandeenya jechuudha. Isa kanallee remove godhuu dandeenya. Reservation page no. Reservation illee achirratti haa ta'u yoo ka jennu ta'e ni dandeenya jechuudha. Ni dandeenya. So asii maal goona? Asii save jennaan. Save gochuu dandeenya. Then eessa deemnaa? As dhufu. As dhufnaa busy site. Kunooti sirreessineerra jechuudha. Sirreessineerra kunoo about page your trusted online expert guidance in online trading isa jiru kanarratti haatu humnaa isaa ta'e yoo humneessaan anaa jijjiiraa yoo fayyadu ta'e waan barbaadetti asii jijjiiruu fi dandeenya jechuudha. Suuraawwan as jala jiran kana jijjiiruu dandeenya. Eeyyee ni dandeenya. Akkamitti asii edit page goone jijjiiruu dandeenya jechuudha. So isin kanneen hunda keessa deemuu osoo hin ta'in isin SEO optimized advance akka gootaniif website keessanii kanaa xiqqoo akka irraa baratan jechuudha. Amma fakkeenyaaf isa suuraa asii kana suuraa nama kanaa kana jijjiiruu barbaanne yoo ta'e as dhufneetu maal goona? Avatar isheettu kan tuqne asiin suuraa eenyutti jijjiiruu dandeenya. Suuraa inni oloo baasee jiru keessatti kunoo suuraa isaa kanatti asii jijjiiruu dandeenya jechuudha. Eenyu kuni humna isaa suuraa isaatti isa asii kanallee asiin dhufneetu maal goona? Avatar. Bootasfaa infaan beeytu gaa digital marketing kilaasii barachaa jirra waan ta'eef fuulduratti yoo kan laaltu kunooti isaan kunoo ijoollee kana lamaan ta'uu barbaade yoo ta'e kunooti asii kan dubartii kanallee jijjiiruu dandeenya. Isa online irraan faranjii kaa'e kana gara nama isaatti jijjiiruu barbaade yoo ta'e haala kanaan asii jijjiiruu dandeenya jechuudha. Kunooti suuraa nama kanaa irratti godhuu danda'a jechuudha. Iswaanis eenyu maqaan nama kanaa jedhe Adaanaa Galaan Humneessaa Handa Dheeressaa Onooti isaan kana immoo humneessaa Onooti haala kanaan asiin godhuu dandeenya. Isaan suuraawwan akkanaa kana kanallee jijjiiruu barbaanna yoo ta'e huma kuno ishee kanallee ammas jijjiiruu barbaanna yoo ta'e
as tuinetu maal fiduu dandeenya jechuudha. Suuraawwan isaa yeroo dheeraa as keessa jiran amma fakkeenyaaf suuraa kanneen keessaa suuraa kana yoo asitti galchuu barbaanne asiin suuraa kana galchuu dandeenya. Then save goona view page kunooti fuula ilaaluu dandeenya. Mee amma kan jijjiirame jechuudha. Kunooti haala kanatti jijjiirreerra jechuudha. Suuraawwan jalqaba achi jiran sunillee kuno suuraa asii kanas humneessaa inni dheeressaa Adaana Galaan kuno asitti haala kanaan weebsaayitii kana jijjiirreerra kuno Facebook page gara Facebookaatti immoo kan si geessu jechuudha. Kun asirraan gara Facebookaatti geessa. Kunooti Facebookaatti geessa jechuudha. Facebookaatti geessa Facebookii fayyadamu taanaan jechuudha. Kuno haala kanaan Facebookii si geessa. Jirtaa waan eenyu humneessaa jirtaa? Niin jiree. Haala kanaan weebsaayitii miidhagsuu dandeenya jechuudha. Dandeenya kunooti asiin amma fakkeenyaaf ishee biloogii jettu kana odeeffannoo argachuudhaaf anaatu dikilaan godhamu ijoolleetu godhe. Okay. Ni mul'ataa mi? Isin mul'ataa jiraa mi? Mul'ataa jira. Ni mul'ata. Okay. Then gara biraatiin kuno dashboard humneessaa dashboardii irratti gallee ammaas immoo waan nuti godhuu dandeenyu maali? Humneessaa teek isa jiru kana amma maqaa humneessaa teekii kana immoo akkamitti jijjiiruu dandeenya? Amma isa gubbaarraa humneessaa teekii jedhu. Humneessaa eenyu akkasii ta'uu barbaadda amma fakkeenyaaf humneessaa teek jiru san eenyu yoo godhanii search godhan akkasii akka dhufu ta'uu barbaadda. Waanuma ta'e godhe rakkoo. Okay. Eessii takka godhiiti. Eessii takka godhiiti humneessaa teek yoo jette rakkoo. Humneessaa teek irra amma yookaan immoo humneessaa education platform kunooti akkana yoo ta'ellee doesn't matter jechuudha. Haala kanaan asii sirreessuu dandeenya. Asirra as keessatti kunooti setting irra seenee innis maqaa eenyulleenu asii jijjiirrachuu dandeessan jechuudha. Isa biloogii jiru san jalatti bakka biloogii san jalatti immoo kan jiru kana akkamitti sirreessuu dandeenya waan jiru sana yoo ilaalle ijoolleen digital marketingii marshaa shanaffaa ilaalaa jirru. Profession asirratti gaa isinii asirratti dhuftu amma biloog iddoo jettu sanallee biloogii sanallee jijjiiruu dandeenya. Fakkeenyaaf news odeeffannoo namni barbaade news isheetu san jala seenuu danda'a jechuudha. Weebsaayitii ofii bifa sanaan miidhagsuu dandeenya jechuudha. Saayitiin kunniin qofti yoo ta'e malee sanaan booda pilaaginii jaamoo pilaaginii appideetii isin gaafate taanaan pilaaginii waan ofiif appideetii gochaa deemuudha qabdan. Appideetii pilaaginiin nama hedduudha. Even kan humneessaa kuniyyuu fayyil godhee ture. Engaddaa osoo irra deemee sirreessuu maaliif tiraafik poolisiin kun ture jechuudhaan tiraafik poolisiin yeroo wayii irra deemame waan sirreeffamee jiruuf namni gargaaraa wayiillee ture. Ji'a takkaa fi gara 5 yeroo san keessatti waliigalatti wanni hojjetame gara yuuroo 1,000 fi 400 fi waan akkasii deemee ture. Waliigalatti wanti hojjetame namoota muraasa gaa kan hojjetanii kan barreeffama 3 qofaa yuuroo 70 hojjetee jira yeroo san keessatti jechuudha. Asiin haala kanaan barreeffama immoo barreessaa keessattuu PDF barreeffamoota PDF dha. PDF immoo akkamitti itti hina mee waan jedhu tokko mee amma fakkeenyaaf kan eenyu irratti haa barreessinu mee amma kan humneessaa irratti tokko barreessineerra. Mee kan nama eenyu tokko haa laallu mee. Muhteek jedhame. Muhteek. Muhteek irratti mee taayitilii isa kamaa fudhannu taayitilii tokko
fudhanname taayitilii nuti fudhannu tokko muuteek irratti taayitilii mee rikoomendimii recommending a highest top okay top 3 highest CPC titles okay CPC forex trading atomi amma fakkeenyaaf forex trading titles in 2026 kani wanni nam tokko oftiin kiliki tokko qofaani kuma tokko qofa nam tokko laalee isin jenna biyya lafaa keessa maal ta'uu danda'a haga kumaatitti haga $1 kumaatitti adeemuutu jira akkuma ilaaltan how to use economic news in forex trading fayyadamuun waan isaa guddaadha best forex trading platform for beginners and professionals in fayyadu kana yoo afurante nooti isa kana mutu godhi abbo okay amma as dhufne iddoo kanatti maaliin ajajuu dandeenya jechuudha kunooti isa kanaan ajajuu dandeenya jechuudha kunooti asitti okay then maal goona best forex kan jedhu kana asiin ajajuu dandeenya kuno haala kana nu barreessaadha make it mut guys namni haaraan seenee nu jeeqaa jiru kun so kana ilaalu otoon barreeffamne akkasumatti websaayitiin maallaqa hojjetu hin jiru maal ta'uu qaba hojjetu qaba namni irratti barreessu keyword immoo research gochuu isa research gootu kuno akka GPT irraa haala kanaan fudhachuu dandeessanii jechuudha GPT irraa highest CPC kan ta'an mee amma fakkeenyaaf mee ilaalame GPT kana mee haa gaafannu recommend me a highest CPC highest CPC titles okay top 10 recommend me top 10 haa jennu akkuma walii galaatittu waan tokko irratti osoo hin hundeene jechuudha which more than $200 dollars per click in 2026 isa kana sadii afur barreessitanii ennaa namni sadii afur akkuma yaw sarchi godhuun isaa hafan qabu sarchi goonaan akka ajaa'ibaatti argatta amma fakkeenyaaf maal jedha kun asirratti ilaalaa best personal injury lawyers after truck accident in 2026 kan jedhu doolaarii waan akka garaagarummaa biyyaatiin gaxaanaa biyya tokkootitti meeqa jechuudha $300 hanga $900 pilaasiiti jedhe argitanii how to find the best mesothelioma lawyer for compensation claims kan jedhu immoo $300 hanga 600 olitti ilaali kan jiru gaxaanaan isaa immoo maali $200 kunooti best commercial insurance companies for small businesses inni jedhu kun immoo $200 haga 400 agartanii barreessee argeera naa hojjeteellee ammoo best Google Ads agencies for enterprise businesses in 2026 kan jedhu kuni $200 haga 100 waan isin ajaa'iburraa argitanii highest niche immoo kan qaban immoo legal service seera insurance finance loan enterprise SaaS cyber security AI software commercial real estate argitan waan akkana kana taayitilii 100 yookaan 500 barreessitanii torbaan lama barreessaa jirta yoo ta'e websaayitiin keessan Google gubbatti raankirta so raankirte jechuun akka ajaa'ibaatti immoo isin hojjeta amma best MBA programs for online businesses degrees in 2026 kan jiru kun $200 hanga $200,000 titti argitanii so bifa kana research godhuu qabdan keyword taayitilii tokko
Kiiwordii tokko sarchi gochuu qabdanii. Kiiwordii riisarchi gochuudha. Erga kiiwordii riisarchiin gooteen booda sanarratti dhaabbadhu barreessi. Wanni jaamuuf isa kanaaf. So kanaaf haala kanaan filattanii yoo deemtan akka ajaa'ibaatti hojjettanii amma immoo kan forexiidha kan ajajenne sana kun asirratti jira jechuudha. Line image displacement illee kunooti asiin nu kaa'eera. So isa nuti ajajenne kun haala kanaan kaa'ee isa kana amma fakkeenyaaf eenyu jettee abbo websaayitiin kee? Mutek. Mاشي. اوكي. استي ما اسرع ما يونا سي فده استي الجدمه و الالو عندي ايش استي اللاين ايميج انجرا اللاين ايميج كان اوتوماتيك راني يانو كانوا قلتي موتك Mutek. اوكي استي ماشي موتك اوكي موتك سبيلنج رقم Mutek اسمه اللي ترجع من تكاتكم. Mutek ترجوك. موتك ترجوك. أكانوما لا رأي ثاني كانوا لا تنجي. مش turushop.com/admin اوكي استي هاي اللغة اوكي موتك اوكي استي لوجين يقولنا مش نو اوكي so على هنا استي ايميلي اوكي برابر plugin fail godhin jiru so isa kanallee asuma sirreessa okay then isa kana isa kana haala kana erga gooneen booda add post agoonu barreeffama kiiwordii waan isaadha. Kiiwordiin isaanii keessa sirriitti doolaara olaanaa qabu sana irratti barreessinaan homaa. Namni hedduu laaluudhaaf hedduu sheer godhuudhaaf hin cinqamtan. Namni lama isin ilaaluudhaan gaadha jechuudha. Wanni sun gaadha. Haala kanaan haala saniin deemnaan haalaan bu'a qabeessa taatu yaada. So isaas imeejii tokko asitti nu barbaachisa. Asitti galchii jedheera. Asitti imeejii wayii tokko imeejii kanuma laaptooppii keessa jirurraa yoo fudhanne okay asii media library okay asiin dhufne asiin forex image files forex interest rates asiin ilaallu fakkeenyaaf isheen kun alti teekstii kana keessatti maal gochuu dandeenya asiin okay haala kanaan isii kana as keessatti galchine asiin waan ni goona kunuuti suuraa akkana kana irratti galchita inni asii kun immoo imeejii waan ni qabu kun yoo badees rakkoon qabu inni kun headingituu ta'uu isaa ni mirkaneessita suuraadhaan baay'ee akka daddabaltuuf as kan taa'e inni kuni suuraa tokko akkuma inni jedhe kanatti asirraan yoo kan fudhannu ta'e maal goona faayilii keessaa suuraa tokko fudhachuu dandeenya jechuudha. Ilaala asumaan ilaaltu okay meetaa meetaa suuraawwan akkana kun waan bira jiraniif so isa kanaafillee isa kana okay namooti akka kan gubbaatiin waliin fakkaanneef haala kanaan kunuuti isa kana ergatti gooneen booda isatti aanu irratti meetaa tireedar foorii jedhu kanaan
Ish isa kana kanumatti iddoo guutuu yoo fudhanne maal jedha? Kuno asiin gootu ishi asii copy. Then copying gooneen booda maal goona asitti deebine asitti galchina. Then asitti erga galchine saraarota gidduu kana irraa balleessinaa jechuudha. Then kuno asiis kunooti as keessaas maal goona asiis ni balleessinaa. So image akkanatti galchuuf kaasitti kan godhame kana asirraan kana balleessuu dandeenya. Okay. Suuraa iddoo suuraa kanatti isa kana. Akkas. Okay. Asa kana goone barreeffamicha. Isa kana dee kuni prompotii suuraa ta'uu isaadha. Yeroo reefu ajajuudha. Prompotii suuraa akka inni keessa naa kaa'u kaniini ani fayyadame. Sababa sanaaf inni akkas godhuun isaati. Okay. Then as dhufne haala kanaan eewwaa. Thank you. Asittis kunooti haala kanaan kunoo isa saraara gubbaa kanaan ni balleessina jechuudha. Okay. Then as dhufnes isa kana asii irratti nooti. Okay. Isa suuraawwan prompotii as jiru kana asii haala kanaan kanatti goone. Prompotiin isin kaa'e kanaan suuraa otoo generate gootanii amma yeroo nyaata jechuuf malee isa sirriitti haalaan bu'a qabeessa. Suuraan hojiin kan godhamu baay'ee barbaachisaadha waan ta'eef jechuudha. So prompotuma as keessaa kana fudhachuu dandeessan. Fuudhanii GPTdhaan maali Geminiidhaan suuraa generate gochuu dandeessu jechuudha. Nuti amma haala kanaan jira jechuudha. So amma as keessatti yoo suuraadhaan daddabaalle baay'ee gaarii ta'a waan ta'eef as keessatti suuraa tokko daballu amma as suuraawwan forex kunneen kan bira jiran keessaa okay. Best haala kanaatiin asiin okay. No. Kuno haala kanaan goona suuraan kan mata duree inni jajjabeessu irratti ta'uudha qaba jechuudha. So internal linkii as keessatti namni kun osoo dubbisu barreeffama kee kan biraa qabiyyeelee akkamtu jira jedhee ilaaluu barbaada yoo ta'e as keessaan itti hidhuu dandeenya jechuudha. Post isheetu kana asitti barreessuudhaan kuno Dubai Chocolate Bar cryptocurrency tradingii isa yeroo kana kunis online tradingidha waan ta'eef kana wajjin wal qabachuu danda'a. So asitti haala kanaan hidhuu dandeenya. Then postii biraa immoo postiilee biraa gochuu barbaanne yoo ta'e amma fakkeenyaaf hidhuutti barbaanne yoo ta'e read jenneenu okay kunooti haala kanaan lammaffaa PDF websaayitii keessan keessatti sirriitiin hidhuu qabdu. Dubai graduation tarnis claim handling development okay kan waan kana wajjin wal qabatu qabu. How to choose forex broker as keessa kana goona. Then GPT irratti illee ajajinee turre waan ta'eef amma fakkeenyaaf barreeffamni nuti ajajanne isa kan kunoo isa waan jedhu kanami kunooti isa kan GPT irraa yoo kana ta'e keywordiin isa kana maal ta'uu danda'a waan jedhu as keessatti illee inni sun keywordiin keenya waan ta'eef asirraa keywordii ilaaluu dandeenya. The best keywordiin gabaabaa inni asirra kaa'u kana 2-3 yoo fayyadame sadeen keessaa tokko yoo search godhame yoo barreeffamni kun argame sirriitti oloo kaa'aa waan ta'eef jechuudha. Ilaaluu jirtan isinii galu jira. Nu galan.
Bareeda. So waan barreeffama waan ilaala. Maali? Barreeffama waktoo barreessitanillee jidduudhaan kunoo amma kuna lakkii wardiiwwan chat GPT wanni gaarii fi inni kun kilaawudiidhaan barreessitanii GPTdhaan kiiwordii barbaaduu dandeessu. Baay'ee gaarii bareedaadha waan ta'eef inni kun kunoo isa kana fudhachuu fakkeenyaaf isaan kanneen feetu hunda isaaniillee fudhattee kiiwordii kanneen keessa faffacaasuu illee dandeessa. Amma kiiwordii afur fudhannee kanarratti mee dhufnu as seenneetu maal goona asirratti keyword irratti yaa'unna best forex platform fayyadu kana goone meesii yoo akkas goone keywordiin keenya hin guutamne so maal goona jalqaba ishee ammaas keessa keenya kana as keessa facaafne jechuudha. To start here waraabamti hin jiru. Screen recording godheen ture don't know which. Okay, so okay. With kunooti kuno haala kanaan yoo isinite forex beginners for in order to get keyword asitti limita trader with jennee ishee kana goone keyword as keessa dhufne haa ilaallu keyword hin guunne xiqqoo hafti so maal goona asii forex trading platforms best forex trading platform so maal goona as keessatti iddoo kanatti jechoota dhibbaa jalqabaa keessa enda kuno tokko galchineerra asitti erga asitti galchineen booda ammas maal goona as keessatti meta trader on then as dhuftu keywordiin galuu qaba jechuudha. Keywordiin guutummaa isaa dagalee baay'ee gaariidha. Gana yeroo 6 qofa argame jedha. So analyze yeroo 6 so maal goona asitti isa taayitilii keessatti galchuudhaaf immoo best forex platforms siyyoo kana ishee kana asii fudhachuu dandeenya. Qubee xiqqaatee malee tokkuma waan ta'eef inni sun kunooti asiin dhufnaa everything with kunooti with best forex platforms then as keessatis call yeroo meeqa galchineerra amma nooti maal galchinee haa ilaallu amma maal galchinee haa ilaallu asirratti then asirraa maal fudhachuu dandeenya nuti yoona si'oo taayitilii ishii kana fudhanna ishii kanas ni fudhanna
So then we will go to here as keessa gallee asitti itti galchina. Okay, isii kana fakkeenyaaf asitti immoo isii kana galchina. Then isiin kuni qubee 68 waan ta'eef kunoo akkanatti gara 60tti gad deebisna. Kunis immoo 160 oli waan ta'eef gara meeqaatti gad deebisna jechuudha. Gara 160tti onootee asii seef goona. Then as dhufna. Asii kunooti kanas maal gootu asirraa amma kana keessatti akka PDF dhaan illee isin agarsiisa. Ilaaltu PDF garaagaraa PDF baay'ee jechuudha. Haalaan baay'inaan PDF dhuun waa akkamiin akka inni qabullee PDF barreeffama PDF dhaan dabaleedha kan Google'n irra caalatti jaalatu waan ta'eef. So isa kanallee asii kanallee ni fudhattu jechuudha. Then asin as seentu haala kanaan isa kana ni fudhanna. Save gootu. Then asittu deebitu jechuudha. Deebina asin kunooti analyzed sagalee naadhaamsaa warri manaa. Okay. Asimmoo base kunooti as goone best forex platforms kan jedhu waliin. Okay. Then what is changed and what still matters without now best forex trading kana isa kana asin seenna test godhaa deemna jechuudha. Test. Okay. Test gaafa goonu not not yeroo meeqa argame jedheera. So okay, outbound link dhafe inni kun keyword stopping 10 times ta'eera. So okay, on the final isheen kun immoo isa kanaan bakka buusna. Then haala kanaan guutaa kanatti deemnu. Any best forex platforms how to choose the right platforms, how to choose the right and best forex trading platforms. Then at here okay, what is up? In here MetaTrader, first year go, and sometimes you will need to go to the desktop primary setup of best forex programs. Here can I go to barreeffamoota keessaas ani galchina. If you are focusing primary technical analysis and reading view, you use this one. Keyword density amma guutameera jechuudha. Keyword density keenya kanaan laalaa jirtanii isin mul'atu jira? Jirtu ni jirta? Mul'ataara. Jirra. Ole. Unooti 14 isa yoo kana
isa kana yoo asii fudhanne kunooti haala kanaan asii kooppii gootanii fudhattu. Isa kana kooppii isa kanallee kooppii haala kanaan barreessitanii yoo inni lakkaa'uu dhiise na gaafattu. Guyyaa 15 irraa ka'ee guyyuma 15 irraa ka'ee barreeffama amma 2-3 barreessee ani takka irraa ka'eetuma yuuroo 100 gadi hojjedheen beeku akka kiyyatti. Guyyuma 15 guyyuma 2-3tti baay'ee deema jechuudha. Inumaayyuu hedduu yeroo hedduun barreessu. Garuu barreeffama tokkichaa barreessitan sana maal godhu SEO optimized. SEO jechuun search engine optimized jechuudha. Kun liinkii alaati irratti ni jirra. Then asitti gama jalaa kanatti download akka namni download godhachuu danda'u. Download and read for more advanced on forex trading jennee isa kanaasin enter jenneeni iddoo kana ammoo iddoo pilaasii gubbaa kana tuqnee asii immoo faayil kan jedhu fiduu dandeenya jechuudha. Faayil ta'etu kana asii fudhanna. Then asii maal gootu iddoo upload jedhu kana seenneetu maal goona PDF amma fakkeenyaaf waa'ee brookerii yoo ta'e broker PDF hin jira. Forex faayilota PDF dha na bira jiran keessaa nooti amma fakkeenyaaf isa kana fudhachuu danda'a. Kan lammaffaa hanga inni fiyutti. Wayita inni kanatti irratti raayitii godhee bifa kanaan barreeffama kana fidu isa kana irratti kilik gootaniitu show in line in bed kan jedhu kana asii balleessitu. Kunooti daawunloodii fuula duratti baaseet isa kana maqaa PDF'ichaa as kaa'a jechuudha. As kaa'a. Deen asii ammallee faayilii garaagaraa irratti fiyuu dandeenya jechuudha. Volume kunooti isa kana. Deen asiillee kunooti haala kanaan inni kun ni fi'a. Hanga inni isa kana fiyutti ammallee nuti maal gochuu dandeenya kunooti asii dhufnee ammallee voluumiin kitaaba baay'ee jira kunooti maarkeet kunooti haala kanaan goona. Isa kana irratti ammallee kilik goonee asii immoo show in line in bed kan jedhu kana irraa balleessina jechuudha. Irraa balleessina. Inni kunis gaafa inni kanatti PN fide maal gootu asii irraa balleessitu. Eessa as dhuftanii asii balleessitu. Kitaabota sadeen kana namni asirraa buufachuu danda'a. Namatti illee liinkii yoo argitu liinkii kitaaba waa'ee kanaan barbaade gaafa yoo jee liinkii kitaabota garaagaraa kitaaba hedduu hara 30 illee asirraa tarreessu. Kitaabota kana eessarraa fudhachuu dandeenya yoo jettanii faayidaa shop jettanii faayidaa forex trading shopping jira. Faayidaa forex trading shop jettanii asirraa search godhuudhaan kunooti isa kanarra seentanii kitaabota kana asirraa argachuu dandeessu. Gara kitaaba 80 olii waan akkasii asiin argachuu dandeessu jechuudha. Asirraa argachuu dandeessu. Download PDF kan jedhu jira. So isarraa nooti forex trading marked RCI kunooti isa kana bloogii kana download forex trading beginners guide PDF isa jiru kana. Fillee dubbisuu yoo barbaadan baay'ee maarkeetingii akka bifa salphaadhaan hubattanii kitaaba afaan Oromoo kitaaba afaan Oromootti hiikame hundaatu jira asirra jechuudha. Kitaaba afaan Oromootti hiikame kitaabota asirra baay'ee jira. Asirraan firii daawunloodiidha. Daawunlood gochuu dandeessu jechuudha. Firii daawunlood gootanii buufachuu dandeessan. Gara kitaaba 80ti weebsaayitii kanarra kan jiru. So asiin argachuu dandeessanii
kan kana yoo xumurre amma maaltu nuuf as keessatti iddoo kanatti immoo set kuno forex kuno asin akkanatti goona eshi asirraan ammallee for beginners and the professionals kan jedhu kun yoo linkiin dheeratullee rakkoon qabu sun so then asirratti immoo kaatagoriin hin jiru crypto okay trade okay forex machine trading for beginners and advanced for beginners and advanced guide jenne asirra entry goona then waan irratti immoo taagii irratti kun taagii jechuudha taagiidha isuma taagii irratti goone kana maal godhuu dandeenya mallee asirraan kaataagorii keenya kana irratti illee forex trading jechuu dandeenya forex trading tokko ol akka dabaluu dandeessan beekuu qabdu keyword nuti amma waan yeroo dharraa kan keenye kan wanni godhe malee tokko ol sirriitti dabaluu dandeessan otoo daddabaltanii illee gaarii ta'a jechuudha so mee asii amma publish goone ilaallagaa publish gaafa goone kuno view post kunooti amma postichi isa kana fakkaataa jechuudha eshi kuno isa kana CO keessa yoo seenne CO hanqamta akka guutamee waan jedhu sana kunooti parsantii 100 CO guunneerra jechuudha CO parsantii 100 guunneerra kanallee haala kanaan CO optimize katee fi qorannoo keyword olaanaa haa qabu barbaaddanii hojjechuu dandeessanii gaafa biraa immoo bifa kana fakkaatuun isiniin garsiisa humneessaa kilaasii nafin humneessaa jira hello humneessaa ni bee okay isa kana haala kanaan barreessaadha mee keyword mee jecha haala kanaan keyword CPC olaanaa qabu jettanii ilaaltanii yoo inni kilikii takkaan yeroo baay'ee isinii deemuu baate sanaan booda na gaafadhaa ajaa'iba agartu san booda jechuudha inuma tiraafikiidhaan illee waliin agarru yoo kanatti CO kana guuttan barreessaatuma dhiisaa gam tokkotti illee sheeriin godhinaame utaatuma barreessaatuma dhiisaa torbaanumatti barreeffama tokko qofa barreessaa osoo torbaanumatti barreeffama tokko qofa barreessitanii baay'ee amma isin keessa muraasni waan yeroo 2-3 dhummaa keessa hin jirtu tanaa miti qisa sirriitti barreessaadha CO kana guutuudha yaala CO kana guunnaan akka ajaa'ibaatti irraa argattu akka ajaa'ibaatti amma ilaaltanii miti taayitilii tokko kan maal qabu kan doolaara meeqa kafaluutitu jira argitanii amma reefu tana asirratti ilaalaa turre argitanii nichee waan irra barreessuu barbaadu irratti highest taayitilii highest kate so afaan oromoo yoo barreessitan illee waan kana keessa fayyadamtu maal keessa fayyadamtu keyword isaan kana keessa fayyadamtan laa hanga doolaara 900tti hanga doolaara 600tti doolaara 400 currently waan magaalaarra jiru beeka amma kun doolaara 800 kaara asidantii kan jedhu kana yoo laaltanii jiraatu websaayitii tokko asuma jalatti banee ture wallahi waan ni godhe yuuroo 82 hojjatte waan isin ajaa'iburraa yoon isin garsiise jechuudha garuu barreeffama meeqa barreessitee waan jettan sanillee mee waliin ilaallume ni ilaalla barreeffama even suuraayyuu ittiin goone waan tokkollee waan itti godhen qabu
Garuu barreeffamumaan barreessiyan. Barreeffamumaa akka ajaa'ibaatitti ani yeroo isheen anuu na ajaa'ibaa turte. Qofa isin agarsiisa. Okay. Ndawum feelii gooteetti waan ajaa'ibatu. Laaleeyyuu hin beeku dhiyeenya kana qofa hin laaltu. Laaltu. Neesh. Asirra websaayitii kana yoo laalle dhiyeenya kana barreessee irratti hin beeku. Garuu raalii yuuroo amma fakkeenya. Okay. Stay. Kaniinan ani godhe. Stay. Alaala. Monetization isiidha. Total impression in dide mila mala. Total clicks summaanu clickiin torba waan isin ajaa'ibu. Kun immoo unique search nama godheetitu nama torba. Nama sana keessaa nama muraasa kan barreeffamicha laale. Garuu jechaanii miti. Wanti inni wanni ta'e haa ilaallu. Kunola yeroo 80 takka fi saantima 90 argitanii yeroo 80 takka fi saantima 90 gara 15,000 Itoophiyaadha jechuudha. 15,000 Itoophiyaadha. Mee asirratti maal barreessitee yoo jettan immoo haa ilaallu laa asirratti mee Ndawum yoo kaleessa galgala barreeffama tokko irra barreesse kunooti how to read forex charts fayyadu kana tokko lama sadii afur barreeffama shanan kanan barreesse. Shanii kana qofa kunooti ilaaltanii argitanii inni kun yeroo jalqabaan banu ka automaatikaalii irra barraa'e. Kun immoo kunillee ka jalqabaati. Ofumaa websaayitii namoota irra jiru jechuudha. Sanirraa fi tokko lama kunoo sadii afur shanan kana qofaatitu barraa'e. Garuu 81 lakkaa'ee jira yoo ilaaltan agartanii. So maali SEO optimized godhuudha gaalaa dubbiin SEO sanbira. Mee barreeffama barreessu kana immoo haa ilaallu laa SEO isaadha. SEO isaa yoo ilaalle kunola percent 100 guutuu. Ndawum kiiwordii kana meeqan fayyadame tokko lama sadii kiiwordii asirra fayyadame iyyuu argitanii. Barreeffama tokkichaa kanarrattu kiiwordii sadii fayyadame. So forex analysis dha yoo barbaades ni dhaqa. Forex chart dha yoo barbaades ni dhaqa. How to read the forex chart is easily for complete beginners namoota jalqaba barbaadan immoo isa kana. Kamtu immoo for kiiwordiiwwan kana keessaa kamii yoo search godhan immoo irra bu'aa olaanaan argama. Fayyadu immoo isa jalqaba kana. How to read forex chart is easily for complete beginners isa yoo guiding dha waan taateef isheen argitanii. So haala kanaan yoo barreessitan bifa saniin deema. Tiraafik poolisii guyyaa muraasa keessa akka yoo ammaan tana yoo amma mee namoonni immoo muraasti qofti mee akkasitti barreessaa akkasitti. Cinaan koo namni koo waan balleesseet maal godhe barreeffamni kun akka gara kaan headingiin qabu. Amma barreeffamuma barreessu kana inni kun headingiin qabu. Headingiin kun hin jiru garuu barreeffama asii gadi kana barreesse. Garuu suuraan illee waan deeggaree uumamawii tokkollee tokko hin qabu. So akkamitti taaree sun otuma atuu barsiisaa taatee barataan kee waan akkasii fidu taate qabxii ittiin qabuudhaaf miti akkamitti akkas gooteetti ittiin lolta. Argitanii? So isin maal godhuu qabdanii SEO optimized barreeffama ta'e kana itti sirriitti barreessaa. Kitaabota immoo asirraa buufadhaa. Kunuuti jira faayidaa shooppirra. Kitaabni hedduun jira. Haala kanaan barreessaa. Kana waan inni isin agarsiise kanarratti amma namni bakka sanatti isaan galii ni jira. Ni jira namni hin galiin. Gaafa hin qaban. Gaafi. Eeshi gaafadhu. Banachuun kan koo ji'a lama waan ta'eera. Eeshi. Mee amma websaayitiin kee maali maqaan? Ismail True Shop Economics. Eeshi. Ismail. EMT. Eeshi. Ismaili. Ismail True Shop. Okay. Eeshi. Ismail. Mee ilaallu mee amma waan ati dogoggortu tokko. Biyya birootiin jira kana. So maal gootu amma Ismailii eeggadda websaayitii kee kana seenee pilaaginii baay'ee disrupt godhee ture sirreessee ture. Mee amma mee asuma jala seennee viizii saayitii kan jiru kana seennee biloogii
jala website kee haa ilaallu. Website kee haa ilaallu. Website kee haa ilaallu. So amma kuni waan ni godhu qabdu home page irratti baastee ati. Home page irratti baaftee inni kuni best smartphone to buy online kan jedhu kun barreeffamni kuni ilaalaa ligala. Headingii tokkoon qabu haala kanaan barraa'ee kun immoo akkamitti immoo monetize ta'a irraan argannee miti laa. Amma barreeffamni kun sirriidha. Hanga reefuutaan itti barreessaa jirru ilaalteetta. Agartii miree barreeffamni kun sirriidha. Mee biloogiilee ati maxxansite yoo kanuma biloogii lama maxxaneetitu kan ol ba'e amma suuraawwan hin qabu. Laale amma kun hundi isaatiitu inni kun wanni tiraafik poolisiin irra taa'uuf. Suuraadhaa wajjin hin maxxansan. Amma fakkeenyaaf headingii tokkoon qabu. Headingiin kanaa immoo jecha dilaa kan hundi headingii dhalaa taayitiliidha. Inni kun waan si ajaa'iburraa. So inni kun guutummaa isaatiittu websaayitii websaayitii waan ajjeesurraa. So maal ta'uu qaba? Asumattu an publishii ta'uudha qaba. Draftii keessa godhu. Draftii. So kan booda diiles godhu. Ashi hottu. Ammas immoo of duuba deebi'u. Ilaaligaa akkamittu taaree amma kunoo tokkichaa kana barreessite innummaan kunoo inni kun kunilleen amma headingii tokkoon qabu. Headingiin isaa tokkoon qabu jechuudha. Bifa har'aan tana si garsiise kanaan barreessi. Isaan kana hundayyuu edit godhi. Kana irraa haqi. Cinaa balleessi isaan kanneen kana. Mee amma laalme kiiwoord amma mee waan isaadhaa yoo halaalu ta'e ilaali. Homtu headingiin qabu. Headingiin hin jiru. Internal linkiin hin jiru. Outbound linkiin hin jiru. Meta description hin jiru. Meta titling. Kiiwoordii social. Kiiwoordummaan waanuma fedhe iyyuu yoo sarchi godhan websaayitii keetirraa wal dhaquuf hin jiru. Yoo qaxxitaa linkii kennan argina. So saniif tokko naaf sirreessi bakka na dadaaleen amma dadhabeera. Guyyaa biraa. Amma barnootaachuu dadhabeera. Irbaata illee nyaanne kilaasii biraallee ture nyaanne. Isinumtu kun mee sababa mee websaayitii waan kana mataa waan jiramu kana haa furamu xiqqootti isinitti garsiisa kan idooniin dhufe. So tolootummaan isin garsiise beekaan. Kanaaf isa asirraa kanallee ni balleessinaa. Isa headingii irratti post goote kana headingii all pagein kun kunola isa asirra goote kana inni kun baduu qaba laa. Isa baduu balleessuu qabu. So isa kanaasiif inni trash kunooti diiles permanently. So posti kana immoo haalaallu all post mesh ishee diraftii goone kunooti aballeessu. Websaayitii keetirra aarsiin hin dhufu. Otoo aarsiin gadhiifamillee websaayitii keetirra aarsiin hin dhufu. Argitee isaan kana haala kanaan yoo isaan kanallee. So atumtuu otoo barsiisaa taatee otoo dhaabbata kee ta'ee dhaabbanni kun akkam gootee per viewdhaan namni immoo aarsii akkati websaayitii namaarra beeksiftee namoonni immoo achirraa harkataniif dhaabbanni gargaraa ittiin kafala. Maal jedhee horii namaa sanuu websaayitii barreeffamaa kana barreessitu kanarratti hin qisaasa. Immoo kun immoo ni baratama laa. Ni baratama. Akkamitti siruu tiraay. Amma waan isin garsiisu kana hundayyuu ilaaltaniiti ni bartu jechuudha. Ni bartan. Kabajamoo akkamitti si argachuun danda'ama? So amma kana riikardii